barbaadan ture akka jirutti kanan barreeffadhetu jira. Ofii isaaniitii waamicha kana dabarsuu tun taane Awurooppaatti yeroo sana nama tokko qofaadha. Awurooppaa bakka kam magaalaa kam? Faransaayatti fakkaataa qabsiisa fakkaataa miti. Injiru Faransaayittis hin jenne, Jarmanittis hin jenne, Oslottis hin jenne, asittis hin jenne. Waboon haa hiikkatu hin jenne jarri. Kana dhibbarraa dhibbaan jala mureessitti hima. Waltajjii kamirrattuu maqaa waboo jedhaniitu maqaan dhoyne. Ijoollee san yeroo dubbatanu eeggachaa dubbatan. Obbo Baqqalaan iyyuu biyya kanatti dubbatu barbaachisaa ta'e nuu itti makamnaadha kan isaan jedhan malee waboon haa hiikkatu kan jedhamu afaan Jawaar irraa hin baane afaan Obbo Baqqala irraa hin baane. Kuni burjaajessaa guddaa uummata Oromoo adda qooduuf qabsoo Oromoo laaffisuuf gargaarsa uummanni Oromoo amma waboof gochaa jiru balleessu gadi xiqqeessu gaafii ka'e malee gaafii qulqulluu natti fakkaatu. Ragaa kee qabatamaan fidi. Waltajjii natti fakkaata wanti qabatamaan amma jecha kana situ fidi. Jechaan ifaasamu kun uummata Oromootti faca'aa jira. Laayiviidha jettee jirta. Waltajjii kanarratti jettee akka gaazexeessaa tokkotti fiduutti sirra jira malee jettee waltajjii irratti fiddee akka na gaafattu hin barbaadu. Qabsiisa qabsiisa hedduu waan qabu keessa na jala oollee malee baala gaafii dhumti keetu maal sana ilaala ture miti atuuwaa hin jenneen isaan gaafiin kiyyallee sanin ilaallatu. Gaafiin kiyya nagaan karaa Itoophiyaa keessatti dhufuu hin danda'u isin nagaa jettu. Mootummaan kun hin jigaa. Mootummaan kun yoo jige maal nu miidhammayyuu du'aa jirraa faayidaa nuun qabu jigee jiraate faayidaa nuun qabu jedheen amana ani akka Muktaaritti kan nu baasu waraana qawweedha jedheen amana jedheen gaafadhe malee waboon haa diigamu jarrillee hin jenne gaafiin ani gaafadhelleen deebiin ani argadhelleen karaan isaan nu baasa jedhaniin isaan akka yaada isaaniitti Oromoo kanatu baasa. Uummata Oromoo kana baasa. Itoophiyaan hin diigamti. Mootummaan kun hin diigamaa. Yoo diigame uummata keenyatu miidhama kan jedhu gaafiin dubbiin achirra dubbatan. Gaafiin ani gaafadhe immoo irra deebiin Itoophiyaan tun yoo diigamtee ta'e yoo jiraatte rakkoon nuti argannu maaltu nurra ga'a? Duuti nurra jira, du'aa jirra, dhumaa jirra. Itoophiyaa san keessatti nagaan kabajaan jiraachuudhaaf humna qawwee liyyuu haayilii Amaaraa, liyyuu haayilii Sumaalee, liyyuu haayilii kan Tigraay hundu Sidaamaan kan ofii qabaa. Nuti immoo liyyuu haayilii mootummaadhaaf lolu, oppidiyoodhaaf lolee Oromoo ajjeessutu jira. Kanaaf wanni nu baasu waboo qofa, waboo jabeessuu qofa kanan jedhee dubbadhe. Kana dubbachuun immoo ana waltajjii waboodhaaf fundraisingii guuruu irratti akka nama ejjennoo lama qabu tokkotti akkamitti wal simachiiftettee na gaafachuun sirraan eegamu beeytee dubbiin ammatu Jawaar faa yookiin Obbo Baqqalaan faa galataaf dhufanii waboo hiikkachiisuuf jecha jettu na gaafatte kuni uummata Oromoo jidduutti burjaajessi uumuudha kan miidhu inumayyuu uummata waraana bilisummaa Oromoo biyya alaati harki 99 gargaaraa jira waboo biyya alaa kanatti harki 99 uummata kana jidduutti burjaajessi uumu ragaa qabaattu fedi gabbaas hin jenne jarri. Amma yaada akkasii tokko jedheen eegdee malee qabadheen yaadan ture. Lakki yaada wanni ati akka gaazexeessaa tokkotti waan tangible waan qabatamaa ta'e fidee dhufu sirra jira beektaa. Nabichis wanti kun susukkumamee waan darbe waan ta'eef namni duularkaa hudhee sukkumaa waan tureef badaatti yaadamne ture. Garuu hin jenne mati dhiifama naa godhi. Kana jechuun qofa lakki dhiifama naa godhi ilaali. Ummatni akkana jedhee taasayaa ummanni akkana jedhan jetti ammaati jedhanii hin jenne jarri waltajjiin isaan waboon haa hiikkatutti jedhan hin jiru hin jenne jarri. Laalu Obbo Muktaar transcribe godhadhee jechuun jechaan barreeffadhee qaba qopheeffanne malee kana qofa miti isiniyyuu asirratti akka nu tumsitan isin gaafanna jedhametti dabalame waamicha waboon haa hiikkatu hin jenne isaan kan jedhan ummanni Oromoo karaa nagayaatiin nagaa nu barbaachisaa nutti nagaan nu barbaachisaa kan jedhan Oromoo qofa odoo ta'e mootummaanis warri hidhates karaa nagaa taa deebi'aniidha kan isaan jedhan. Jecha kanammoo nuti akka nuun galletti gaafannee jirra waan nuun galin malee waan namni hin jedhin fidanii haasaa akka bara 93 irraa kaasee haga 98 irra deemu. Namoota qabsaa'oo irratti olola oofuu, gadi xiqqeessuu, hawaasa keessatti burjaajii uumuu, bu'aan inni nuu buuse dhaaba keenya adda bilisummaa Oromoo bakka 30tti addaan qoodee
hooggantoonni bosonatti nu naqanii waraanatti nu oofanii nu biraa galanii har'a Itoophiyaa akka aarsan taasise jechuudha. Kuni gaafiin akkanaa waan sirraa eegamuu miti miidiyaa keessaniifis hin tolu. Gaafii qulqulluu qabattee ragaa kee waliin fiduutu sirra ture. Barri kun akkas. Jira amma kana jiru. Dhaggeeffatoo keenya kana waadaa seenuu qophii itti hunda isaa barbaade akkan gadi fiduudha. Amma waan isaatiyyuu ilaalchi abbabbaadha Muktaar. Waanuma tokkichi tokko nu dura anaaf cinaa kaa'amee si fuuldura kaa'amee akkan itti hiikuuf akka itti hiiktu garagara akka sana taagaa tarii malee. Amma definishinii irraa haasoftamoo hiikkaansaa akkana fakkaata jedhaa jirtamoo ati bara word by word waboona haa hiikkatu jedhanii as keessa deemanii jette. Hin jenne jecha kana eessaa fiddeedha gaafiin kiyya. Kan akkasiin jiru. Ani beektaa ana interviitti na fiddee waan uummata Oromoo burjaajessu tokko facaasuu barbaadda taanaan nama dogoggoraa waliin dhiyaatte. Mareen akkasii burjaaji miti dubbii qulqulleesseetiyyuu. Akkamitti jecha hin jedhamin fiddaa jedhame jettee 100% nama gurra keetiin dhageette taate warri bobba'e sun waboon haa yooboo hiikkachiisuuf jettee bara. Eenyu jedhe? Hin jenne jarri. Akkatti kan nu garagara taagaa jechaadha malee Muktaar. Jechichi san fakkaata hin jenneem jechichi san afaan Oromooti jechichi waan waraana keenya laaffisu fakkaata hin jenne matti jedhan jette hin jedhamne kuni waan akkanaa Oromoo adda diiga nurraa dhaaba kuni Oromoo adda diiga qabsoodii kamiidhummoo ummata keenya yaada tokko ta'ee sitti mee bara harki 99 waraana bilisummaa Oromoo deeggara biyya alaa kanatti keessattuu qeerroon warri durii kuni jechuudha. Odoon ta'in qeerroon jenereeshinii ammaa kun. Kanaaf waan akkanaa yoo uumtan yoo haasofne uummata Oromoo wanta hin jedhamin wanta waltajjii tokko irratti hin dubbatin. Kana gurri kee dhagaye akkamitti wayita obbo Baqqalaan yoo dhibe nuhu itti makamnaan kun sitti dhaga'amu. Obbo Baqqalaan achi hin jiran obbo Baqqalaan hin jiran yeroo sana. Maaliif wanti Jawaar dubbate callaan kophaatti as bahuu danda'e? Odoo Jawaar hin jedhin. Waan isaa yoo keessaa deemne ilaalle obbo Baqqalaan waltajjii kamirrattiyyuu yaada kana akka mormuutti. Jawaar illee hin jenne obbo Baqqalaa fi Jawaar nama tokko amma nama atakaroo nama lamaan goonu itti fuftataanaan gaafii kee kan ittaan itti fufu. Gaafii kee kan ammaatiif garuu deebiin kiyya hin jedhamne Jawaar waboon haa hiikkatu hin jenne. Gaarii haa ta'u maamti asirratti yaada tokkotti sii dabala kanarratti akka gorsaatti siifuu akka gaazexeessaatti miidiyaa keessaniif illee.